Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u, dhaggeeffattoota tokko akkam jirtu? Har'a kutaa afuraffaa ayyaana Waaqayyoo keessa jiraachuu kan jedhu isa ilaalaa ture itti fufna. Egaa yeroo darbee ayyaana Waaqayyootiin wal qabatee dogoggora ka'aa jiru keessaa kan raajota sobaanis ni kaase. Raajonni sobduun ayyaana Waaqayyoo kana mallattoo kabajaa akka isaan godhataa jiran qabatamaatti waan argaa jiru. Ayyaana Waaqayyoo kana madda galii akka isaan godhataa jiran. Sadaffaa ayyaana Waaqayyoo kana karaa dhaloonni ittiin hojii jibbu akka isaan gochaa jiran. Miraakil maniidha. Akkaawuntii gara birrii gala. Jedhaniitu namoota baay'ee akka isaan hojii qalicha jedhanii mataa'an akka isaan gochaa jiran. Isin kaaseen ture. Har'a Waaqayyo gooftaan yoo nu gargaare immoo barsiisonni sobaa maal jedhanii akka isaan barsiisan jedhan irratti xiyyeeffanna. Barsiisonni sobaa kun ayyaana Waaqayyoo kana durumaa kaasee bara waldaan ijaaramtee kaasee waldaa keessa turani haaraan dhufne barsiisonni sobaa. Warruma waldaa keessa ture sanatu hiddi isaanii turee ka'aa jira. Nama ka'aa jirus hortee majara sanaa jechuudha. Baay'een isaa durumaa kaasee dhufe achumaa macaafarraatii kaanee ilaaluu jalqabne barsiisota sobaa ayyaanaan fayyada jedhanii barsiisaa turan. Inni jalqabaa barsiisa Baala'aam yookaan Baala'aamoota jenna warra kana. Baala'aam wantoota inni barsiisaa turetu jira. Waldaa Ergaamoon keessa ture mul'ata Yohaanis boqonnaa 14 achi keessatti jalqabe. Baala'aamoonni kun horteen Baala'aamotaa kanaa muka kumoo fatachii nu deebisa. Ejjennoon jara kanaa tokko wal fakkaatu waan ta'eef. Baala'aam seera lakkoofsaa boqonnaa 25 irratti olaaltan saba Waaqayyoo abaaruudhaaf kan inni ergame. Abaaruudhaaf ergame. Baaraaq gaafa inni waammatu saba Waaqayyoo abaaruudhaaf naa Waaqayyoo lakkii jedhe. Saba eebbifamaadha. Saban kakuudhaan fide inni abaartu jedhee Waaqayyo. Eebbisi jennaan abaaruu dhaqee si'eessanii eebbise Baala'aam. Egaa edda kanaan dadhabeetii lakkoofsa boqonnaa 25 gaafa dhaqxan immoo edda jalqabeetii jarri kun abaarsa akka isaan hin dandeenye gaafa baru karaa kan biraa dhufe. Dubartoota miidiyaan warra mimmiidhagoo warra babbareedoo san akka isaan Israa'elootaa wajjin ejjan haala mijeesse. Warra miidiyaan dhaqanii dubartoonni kun mimmiidhagoodhaa dhaqanii dhiirota Israa'el faana gaafa isaan ejjan Waaqayyoo eekkame jedha. Israa'eloota nama 23,000tu dhume. Bofti lafa onaatii bahee isaan fixe harki Waaqayyoo isaanitti gadi jedhe. Sababiin isaa Baala'aam ejja shaakalsiise. Waldaa Ergaamoon keessattis kakuu haaraa keessa gaafa dhufnu Baala'aam inni jalqabaa ejja shaakalsiisudha. Waldaa keessatti gadhiisii dhaloota godha. Argitanii? Kan ejja shaakalsiisu ispiriitiidha jechuudha. Ispiriitii gadhiisa. Giddiin qabu rakkoon qabu. Lammaffaa irratti nyaata waaqa tolfamaa nyaachisa. Waaqa tolfamaan nyaata isaa hodhadhee nyaanne rakkina maal qabaa jedhu. Wangeela barsiisu garuu rakkina maal qabaadha. Dhugaatii dhugan rakkina maal qaba? Warra jedhan jechuudha. Sadaffaan diggirtii yookaan abaarsa yookaan immoo namoota hojii qorichaa shaakalsiisudha. Iddoo adda addaatti dhageessanitti yoo ta'e raajonni keenya yeroo si'anaa kana baay'een isaanii qorichaan akka hojjetan biyya Naajeeriyaatti, biyya Zimbaabuwee dhaqanii, Moozaambiik dhaqanii akka isaan hojjechiifatanii kitaabotattis ba'aa waan jiruuf dubbisuu dandeessu. Baay'een keessanis quba qabdu jedhee yaada. Wangeela baatu garuu digimtii. Wangeela baatu garuu kudhaa bobaa jedhatti. Wangeela baatu garuu qorichaan hojjetu. Akka namni irratti hin naqaane godha qorichichi. Jawwee sooraa wangeelaa daldalu jira. Kanaaf namoonni tokko waan goyoomanii fi wangeela baatanii seexanaaf hojjechuun akkamitti danda'ama jedhu. Bara dhumaati saba koo. Wallaalchistoonni hin ka'u jedha wangeela. Wangeela harka tokkoon baatee nama goyoomsuudhaaf harka tokkoon biraa kan hojjetu guutuu amma si'an birrii barbaada waan ta'eef. Gowwoomsaa barbaada waan ta'eef. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Raajii Saawuz Afrikaa tokko bofa baateessa saba dura dhaabatee barsiisuu ilaaltan gatiitti isaatti bofa baateetu saba Waaqayyoo fuuldura dhaabatee lallabe. Bofni bira keenya jechuudha. Bofa wajjin firoomna jechuudha. Eeggatanii namoonni akkasii kaa jiru. Kanaaf nama wangeela baatu hundumaa nama nina qoraa laalaa. Ilaalaa namicha maal akka inni fakkaatu. Maal akka inni dubbatu laalaa. Maal akka inni jedhu laalaa. Mootiivii isaa laalaa. Keessi namichaa maal akka fedhu dheebuu isaa laalaa. Malee namni wangeela baatu hundumtuu kan Waaqayyoo miti. Baala'aam ejja shaakalsiisaa ture.
digimtii shaakalsiisaa ture. Qorichaan hojjetaa turan. Waldaa Pheergaamoon keessaa barsiifni kun ture jechuudha. Kan biraan Niqoolaawwota warra jedhudha. Tarii wangeela keenya keessaa Niqoolaa kan jedhu kana hojii ergamootaa boqonnaa 6 gargaartota 7 yookaan daaqonoota keessaa tokko ture. Namoonni hedduun isatti quba qabu waan ta'eef. Nama Giriikidha, Oromoota keessaa dhufe namni. Niqoolaan kun karaadhuma sirrii bartootaa wajjin sagalee Waaqayyoo utuu hojjetuuti deebi'ee barsiisa dogoggoraatti ka'e. Takka fayyineerra sichi waan barbaade yoo kun rakkina hin qabu jechuutti ka'e Niqoolaan. Innis dhufee waldaa Pheergaamoon keessatti barsiifni saba bal'ate. Efesooniin gaafa ni dhaqu warri Efesoon ofirraa ittisan. Phaawulos duraan dursee akeekkachiiseera. Karra keessatti hoolaa kan hin hambifne hin dhufu isin keessaa ka'u jedhe Phaawulos. Warra Efesooniin gaafa nagaatti dhaame hojii ergamootaa boqonnaa 19 keessatti 20 keessatti gaafa nagaa dhaame itti neeradha. Kanaaf Niqoolaan gara Efesoon gaafa dhaqu Ximootiyoos fayyada. Ximootiyoos geggeessaa waldaa sanaa waan ta'eef barumsa Phaawulosii waan quufanii jiraniif nuti hin barbaannu. Niqoolaan kun gara kam deema? Dhufee hiddisaa gara waldaa Pheergaamoon dhaqan. Waldaa Pheergaamoon raasan jechuudha. Takkaa fayyineerra kan barbaanne yoo goone Waaqayyo ayyaanaan nu fayyiseera. Wanti dhufu hin jiru. Mootummaa Waaqayyo keessaan baana. Nyaata Waaqa tolfamaa yoo nyaatta rakkina qabu jechuutti ka'an Niqoolaan. Niqoolaawwanni bara har'aas akkasuma jechuudha. Takkaa fayyineerra. Laayisensii Waaqayyo guunneerra. Waaqayyo laaffisiitti maqaa keenya haquun qabu ni jedhanirra. Barsiifni Joon Kaalviin barumsa nama kanaarra dhaabataa jechuudha. Niqoolaan wangeeluma keessa ture duraa kaase. Barsiisa Yihuudootaa inni kun immoo work plus celebration. Ayyaan ija uudhaan naqabaa jechuudha. Waldaan Galaatiyaa baay'ee waldaa ayyaana Waaqayyoo irraa kufteetta jedhee Phaawulositti beekamudha. Phaawulos ergaa isaa keessatti waldaa kamiyyuu akkasii jedhe ayyaana Waaqayyoo irraa kuftanii baqqaasu. Mootummaa Waaqayyoo keessaa obbaaftaniitu kan jedhee waldaa Galaatiyaa. Maaliif Galaatiyaan ayyaana Waaqayyootiin fayyanii ka'anii seera Museetti achi deebi'an. Seerris nu barbaachisaa jedhan. Obboloonni sobaa isaan gidduu dhaqanii warri Niqoolaa jennu fa'aa dhaqanii Galaatiyaa keessa gaafa isaan dhaqan seera yoo itti dabalanne wayya jedhanii mari'achuutti qabu. Warri Yihuudootaas dhaqanii bakka seeraa wajjin malee ayyaanni qofaan kun waan nu fayyisu miti. Fannoo Kiristoosii bishaanitti dabalan jedhe kun. Kanaaf Phaawulos dhaqee Kiristoos fannifamuunsaa akka waan rarraafamee ija keessan dura ture. Kan akka wallaaltanii fi maaltu qoricha isinitti godhe? Maaltu matatti isinitti hojjete jedhana? Maal deemetanii duubatti galagaltan bara seeraatti jedhee baay'ee kan itti beekame warra Galaatiyaa. Cubbuun Galaatiyaa cubbuu salphaan ture. Kan isin dhibu baay'ee cubbuu kan hojjete warra Qorontoosidha. Galaatiyaa caala. Galaatiyaa keessatti seeratti deebi'an malee cubbuu hojjetan miti. Qorontos garuu cubbuun taane keessatti kufan. Magaalaa Qorontos keessa olaaltanii waaqa tolfamaa Efrodaayitis kan jedhamutu jira. Efrodaayitisiin kun waaqa warra Efesoon Artemisii wajjin wal fakkaata. Waaqa ejjaa jedhamti. Religious prostitutionidha. Waaqni ejjaa kun ejjitoota nama 1,000tu galma keessa jira. Magaalattiin Giriik kun Qorontos kun baay'ee nu daldalaa waan taateef daldaltoonni biyyoota garaagaraa keessaa dhufanii abbootiin qabeenyaa achi buufatu. Kanaaf akka barbaadan dhaqanii mana sanatti ejjaa hojjetu. Manuma ejjaatu jira. Amantoonni isa sanarraa adda bahuu dadhaban. Yoo ilaaltanii Qorontos duraa boqonnaa 5 irrattis nama haadha buddeenaasaa wajjin akka haadha manaatti jiraatu jira jedhan. Ejji bakkeetiin waldaa keessa jira Qorontos keessa. Qorontos keessa wal qoqqooduu jira. Laga gamaaf gamanaa jira. Ani kana Phaawulosiin Phaawulosi. Hambiraan irbaata jaalalaallee sooressaa biyyeessa wal qoodee wajjin nyaata. Irbaata qulqulluullee akkaataa sanitti fudhatan akkaataa seera Waaqayyoo keessa jiru miti warri Qorontos. Cubbuu baay'ee keessatti dhidhimaniiru. Phaawulos garuu jara kanaan ayyaanarraa kuftanii jedhe. Cubbuutti kuftaniitu jedheetu waa'ee kanaa isaan hubachiisa. Galaatiyaan garuu hojiidhaaf ayyaanaan fayyina malee ayyaanni Kiristoos ga'aa miti jedhanidha. Ayyaanni Kiristoos ga'aadha. Fayyinaaf ga'aadha. Kanaaf warri kun warra hojiidhaan fayyina jedhanidha. Hojii keenyaan fayyuu hin dandeenyu. Ayyaanaan fayyina malee. Barsiisni macaafa qulqulluu keenya keessa jiru inni afraffaan Noostikoota. Noostizia. Noostikoonni kun noostik inni jedhu kun
knowledge. Namni jedhu isaan ijoo dubbii isaanii. Gaafa baay'ee beekaa deemu, gaafa baay'ee hubataa deemu, gaafa baay'ee barataa deemu, maateeriyaalii gadhiisee wantoota lafarraa kana gadhiisee gara ispirichuwaaliitti guddatu. Gara waaqa fuudhaatti kan guddatu ayyaanatu hin taane beekumsa dursaa jedhu isaanii. Onoostii jechuun beekumsa jechuudha. Beekumsatu dursa. Namni dura beekuu qaba. Isaan kun waldaa naannoo Efesoon jiraatan raasaa turan. Ergaa Yohaannis inni duraa kanaaf barreeffame. Yohaannis ergamaan waa'ee jara kanaatiif kan inni ergaa sadanuu barreesseef baay'ee noostikoonni kun yeroo sanaa rakkina guddaa uumaa turan. Egaa barsiisni jara kanaa maalidha? Yesuus ergamootaa gadi namaa oole yookaan immoo Yesuus fooniin hin dhalanne jedha. Foonumaan Yesuus hin dhufne. He was a spirit. Yesuus afuura duwwaadha malee foon miti. Yesuus hin dhalanne tanaan immoo Yesuus hin duune. Hin duune tanaan immoo hin fayyine bate. Dhiigni hin dhangalaanne tanaan fayyuun keenya bilaasha. Kanaaf jarri kun cubbuma santaanee keessa galaniiru. Qaama Yesuus ittiin du'aa ka'e ganan isaanii. Yesuus nama miti inni afuuraan mul'atee deebi'ee kanaaf nuyi akkasaa ta'uu hin dandeenyu, nuti foon uffataadha, nuti cubbuurraa fagaachuu hin dandeenyu, han barbaanne hojjechuu dandeenya jedhu isaan. Kanaaf eenyummaa Yesuus irratti gaaffii guddaa kaasu noostikoonni kun baay'ee balaa turan bara sana jechuudha. Asirratti yoo isinitti mul'ata ta'e gabaabinaan isinii kaa'eera. Christ was not a person. Namarraa adda ture. Nama miti fooniin uffanne. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 foon uffatee nu gidduu buufate jedha. Foon uffatee. His body was not real. Inni uffatee dhufe kun dhugaa miti. Incarnation miti. Impossible. Waaqni nama ta'uu hin danda'u jedhu isaa. Yesuus hin dhalanne jedhu. Argitanii waaqummaa Yesuus amanuu namummaa Yesuus hin ganu isaa. Asirratti waan tokkoon ejjennoo guddaadhaan isinitti hima. Barsiifni har'a namoonni hedduun qabatanii jiran immoo maalidha? Ilaalaa kana. Noostikoonni Yesuus fooniin uffanne. Inni waaqa duwwaadha malee only God. He was not man. Roome boqonnaan tokko immoo Yesuus hidda Daawit keessa dhalachuu isaatiin nama guutuudha. Du'aa ka'uu isaatiin resurrectioniidhaan immoo waaqa guutuudha. Yesuus nama guutuudha. Fuuli maalidha? Fuuli gaariidha. Nama guutuu waaqa guutuudha Yesuus. Nama ta'ee kan dhalate Israa'eloonni arganiiru. Warri nu barreessan kun warra ijaan argee hojjetu ture. Waaqa guutuu akka inni ta'e immoo namni mar'aatti du'aa ka'een jiru isa malee. Isa malee. Kanaaf barsiifni har'aa obboloonni keenya Musliima, obboloonni keenya Joobaa Witnesii, Mormooriyaans warri jedhaman har'a kan isaan jedhan immoo Yesuus nama malee waaqa miti jedhu isaan faallaa kanaa jechuudha. Noostikoonni Yesuus waaqa malee nama miti jedhu. Warri amma isiniin jedhe immoo Yesuus nama malee waaqa miti inni ilma Maariyaamii jedhu. Lachuu dogoggoradha. Yesuus nama guutuudha. Maariyaam irra dhalateera. Yesuus waaqa guutuudha. Du'aa ka'eera. Kanaaf barsiifni jara kanaa dogoggora akkasii qabu. Dogoggora akkasii qabu. Egaa obboloota ko. Dogoggora macaafa qulqulluu keenya keessa jiru hanga kana yoo isinitti himee dogoggorri har'atti namoonni goyoomsamaa jiran maalidha? Isa jettu yeroo gabaabaafan isinii qoduu barbaada. Dogoggorri har'a barsiisonni sobaa facaasaa jiran maal tokkoffaan dhimmi kee fannoo irratti xumurameera. Ati waan hojjettu qabdu. It is finished yookaan tafassame isa jedhamu. Bakka Yesuus fannoo irratti dhimma kee xumureera. Hojii hojjettu hin qabdu kan jedhan jechuudha. Eeyyee Yesuus maal xumure fannoo irratti? Fedhii abbaa isaa xumure. Waan dhalachuun isaaf ta'u hojjetee darbe waan ilaallatu hundumtuu darbuutti jira. Raawwatamuutti jira akkuma jedhee fannoo irratti seericha xumure, fannoo irratti fayyina keenya xumure, fannoo irratti gatii cubbuu baase. Anaaf haa ta'u erga fayyinee maal goonamti? Harka marannee eenyu warra akka jedhan. Ayyaanaan edda fayyinee harka marannee eenyure dhimmi koo xumurameera taanaan maal hojiin soomee sagada. Dhimmi koo xumurameera taanaan maal hojiin kadhadha. Dhimmi koo xumurameera maal hojiin waldaa dhaqe. Gaaf tokko waldaa dhaqee maqaa koo galmeeffadhe maaf hin galu. Dhimmi keenya xumuramee isa gaafa fayyineedha malee eddasii anaafati waan hojjennu qabna. Waan hojjennu qabna.
Yesuus Kiristoos nu fayyisee dhimma keenya xumureera. Inni fayyuu keenyaaf waan irratti xumurameera. Erga fayyinee garuu hojii nama fayyee hojjennu gonfoodhaaf hojjechuu qabna ammoo. Amma immoo kiristaanummaatti dhufne kana karaa sirrii qabanne duudhaa sirrii isaa eegne dhalootatti dabarsuu qabna. Qulqullummaatti jiraanne biyya lafaa xiiqii qabanne wal'aansoo amantii sana akka Phaawulos jedhe dorgommii keenya fiixaan baafachuun nurra jiraata jechuudha. Isinii galee fiixaan ba'eera jennee akka maranne hin ta'e Yesuus isatti waamame fiixaan baase anaafatis fiixaan baasuu qabna. Ilaalaa isa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4:7 Phaawulos akkasii dorgommii koo xumureera. Finished. Ani dorgommii koo xumureera yaa Xiimotewos. Kana booddee waan eeggatu gonfoo duwwaadha. Bitanii Phaawulos reebameera, hidhameera, rakkinoota gara 39 tarreeffateera Phaawulos. Waan isa irra geejjibu wangeelaa. Si'a 39 si'a 39 41 reebame si'a 5. Alangaa warra Roomaa sana mana hidhaatti waggaa 20 dabarse Phaawulos. Waggaa 15 duwwaa lallabde, waggaa 35 amanee kan inni boqote baate. Kanaaf Phaawulos mana hidhaatti gidiraa arge. Reebameera, qullaa ta'eera qorra keessatti. Galaanarra guyyaa meeqa buleera namni kun. Wallaansoo amantii qabeera dhagaadhaan dabadabaniif. Wangeelaaf jedhee gatii guddaa nama kaffale. Ayyaanaan fayyee waa'ee ayyaanaa kan barreesse baay'ee Phaawulosidha. Sirreessee waa'ee ayyaanaa kan nu barreesse Phaawulosidha. Barumsa Phaawulosin namoonni irraa iyyaayyu. Garuu inni waa'ee ayyaanaa sagalee barreesse Phaawulosiyyuu gatii amma kanaa edda kaffale. Anaafati harka marannee keenyatu hin taane wangeela kana duudhaa isaa eenee dhalutti dabarsuu qaba. Wangeelaaf gatii kaffaluu qaba. Cubbuu jennee hin bidenne akka Phaawulosin guyyaa tokko wal'aansoo amantii kana xiiqii qabannee wal'aansoo koo xumureera. Amantii koo eeggadheera. Qulqullummaa koo eeggadheera. Amma gonfoo duwwaa na eeggata jechuu qabna gaaf tokko nutis. Akka wajarri inni kee xumuramee ati waan hojjettu qabdu fataa jedhi kiisii harka keessa kaa'adhu bashannanee inni jedhan kun hin hojjetu. Ayisara hojjechuu qabna malee. Amantiin hojjetama. Wangeelli gatii baafamaa fi wangeelaaf rakkachuu, wangeelaaf dheebochuu, wangeelaaf beela'uu, wangeelaaf baraa keessa jooruutu jira. Wangeelaaf galanni isaa baata. Kanaaf barumsa isaan ittiin namoota dogoggorsan keessaa inni tokko kana. Kan biraan takkaa mirga isaa keenyarraa Waaqayyo wajjin hin buusuu Efesoon boqonnaa 2:6 Kiristoosii wajjin du'aa nu kaasee isumaa wajjin bantii Waaqaa keessaa iddoo nu kennee nu teessise. Isumaa wajjin bantii Waaqaa keessaa iddoo nu kennee nu teessise. Iyyee Yohaannis boqonnaa 14 tokko qabanii walaaltanii garaan keessan irraa bane natti mana abbaa kootti mana abbaa koo keessa iddoo baay'ee jira. Ani immoo dhaqee iddoo isinii qopheesse. Deebi'ee dhufee gara kootti isin fudhadha jedhe Yesuus. Mirga abbaadhaa iddoo qabnu iddoo qabnu. Yesuus iddoo nu qopheessera iyyee iddoo nu qopheessera. Warri fayyine Yesuus biraa qooda qabnu. Ijoollee Waaqayyooti. Dhaaltuu mootummaa Waaqaati. Garuu mirga isaa teenyeerra Waaqayyo laaffisiin qabu sichi nu naqu ni jedhamu sirriitti. Sichi Waaqayyo nama tokko iyyuu ni naqu. Yesuus Kiristoos mootummaa Waaqayyoo kiyyoo galaanatti darbatamu fakkaata jedhe. Kiyyoon galaanatti gaafa darbatamu jedhe bofa siin qaba jedhe. Qurxummii xinnoo siin qaba jedhe isheen nyaatamu. Qurxummii gurguddaa siin qaba jedhe marga siin qaba jedhe. Waan bishaan keessa jiru hundumaa qabaa jedhe kiyyoon. Mootummaa Waaqayyoo kana fakkaataa jedhe Yesuus. Namni waldaa dhaqee amane hundumtuu mootummaa Waaqaatti galattanii amantu taanaan dogoggortanii toomee. Hadeebi'u. Pirinsipilii eegnee malee mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeenye. Seera ayyaanaa eegne malee galuu hin dandeenye. Waldaa keessa kan jiru hattuudha, soomduudha baay'ee, ejjitoota baay'ee, hamoota baay'ee, jal'oota baay'ee, ajjeesitoota baay'ee, warra dhiiga dhangalaasan baay'ee isaanii. Hundumtuu waldaatti nameeramu. Hundumti kun mootummaa Waaqaatti gala. Maatewos 24 namni lama qotiisa wajjin qota tokko hin hafa tokkoon fudhatamu. Namoonni lama dubartoonni lama dhagaa daaku tokkotti daaku tokkoon fudhatan tokko nafti maaliif jedhe Yesuus? Haafii dubbate Yesuus. Kanaaf Waaqayyo laaffisiin qabu hin jedhinaa. Maatewos 7:21 yaa gooftaa naa jedhu baay'een dhufanii guyyaa dhumaatti an garuu isin hin beekun jedha. Isin hin beekun jedhan Yesuus jedhe eenyudhaan? Tajaajiltoota maqaa Yesuus irraa dubbatanidha. Tajaajiltoota seexanaan bee jedhanii seexaneeffachaa turan. Seexaneeffachuun maqaa Yesuusii malee hin danda'amu. Ergamoota boqonnaa 19 ilaalaa. Ijoollee Iskowaasiin ilaalaa.
Maqaasa Phaawulos baasu maqaa Yesuusin bahi jennaan seexanni isaaniitti utaalee isaan mammadeesseedha. Wayyaa isaan irratti ciree jedha seexan. Maqaa Yesuusitti utuu namaniin seexana baasuun hin danda'amu. Diraamaa yoo ta'e malee akkuma kanaan dura seexee. Kanaaf mirga abbaa teenya irratti bu'uu hin dandeenyu ni jedhu kuni gaaraantii miti. Wabii nuun ta'u. Sobaadha. Barsiisa sobaati. Achii gad darbatamuun jira. Mootummaa Waaqayyoo keessaa ala ta'uun jira. Ayyaana keessaa ba'uun jira. Seera ayyaanaa eegan taane. Fayyanii irratti dhugaatii dhugaa, fayyanii irratti ejjaa, fayyanii irratti nama jeesaa mootummaa Waaqayyootti galuu hin jiru. Hin galtan jedhee caafame baay'ee. Maatiyoos 25 tokko qabee yoo ilaaltan durboonni sun durboota gamnoota warra shanii fi gowwoonni shanan sun yoo ilaaltan ilaala warra waldaa keessaati jira. Ibsaa isaaniitu dhaame shanan malee waldaa keessa jira. Warra ibsaa dhaamsanii waldaa keessa ta'ani. Warra ibsaa dhaamsan jechuun warra kadhannaa hin qabne, warra sagalee Waaqayyootti hin jiraanne, warra cubbuu keessa jiraatan, warra Yesuusin eegaa jiru, dhufaatii masaa warra quba hin qabnedha. Warri ibsaa dhaamsanii waldaa keessa ta'an jirri sun. Yesuus gaafa dhufu mana cufeen isin hin beeku. Narraa sokkaa jedhe. Narraa sokkaa jedha gaaf tokko Yesuus warra akkasiiti. Kanaaf waliin goyyomsi ofiis hin goyyomsinaa warra akkasitti of goyyomsaa jirtan. Piliis barumsa warra faranjootaatiin of hin goyyomsina. Namoota sammuu isaanii naannee of hin goyyomsina. Mootummaa Waaqayyoo keessaa ba'uun ni jira yoo seera isaa eeganitti jiraatan malee. Hamma dhumaatti kan dhaabatu hin fayyade Yesuus. Hamma dhumaatti. Galanni isaa haa ta'u. Warra akkas jettanii dhaadattaniif ergaa tokko qabalaa Roomee boqonnaa 11 lakkoofsa 17 takkeedha. Waaqayyoo damoota isatti dhalatanuu hin qusanne eddatee sis hin qusatu jedha. Ati nakka ejersa diidaa jedha. Israa'elootaa fi Oromoota gaafa wal bukkee qabu Phaawulos akka jedha. Ati nakka ejersa diidaa jedha. Ejersa diidaa dhufe jechuun Oromoonni iddoo damoota warra citaniitti maxxanfamtan isin jedha. Warri damoota sun warri jalqabaa sun Israa'eloota. Warra jalqabaa sanarraatii Kiristoosiin fudhachuu didanii citan isaanirra. Yesuus isaaniif dhufe gara saba isaa dhandhaan fudhachuu didan. Kanaaf warra saxxamanan hundumaa fi ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaanii kenne akkuma jedhanii caafamee jiru sana jarri gaafa didan damee sana raakute. Kiristoos irraa kutee Kiristoos gara keenya dhufe. Gara keenya dhufee ofitti nu maxxanse. Nuyi ejersa diidaatti. Nuyi Oromoota turre. Diinota Waaqayyoo turre. Dhiiga Yesuustu kan isaan godhe mala. Kanaaf warri itti dhalatan sun warri saba Waaqayyoo jedhaman sun eddarraa citaniiti. Ati inni kaleessa dhuftee itti maxxante jirmichatti of hin jajinitti seeraan jiraadhu jedha Phaawulos. Kana ta'uu baannaan illee isaan sana iyyuu hin qusanne sis hin qusatu. Ani Israa'eloota qusanne Waaqayyo sis hin qusatu. Baay'ee of hin jajinaa. Fayyina keessanitti baay'ee of hin jajinaa. Kun hojii Waaqayyootidha. Argitanii namoonni tokko tokko ayyaana Waaqayyoo garmalee fudhattanii keessan bayinaa. Inni jirma isaatti hidda warra jalqabaa damoota sana iyyuu hin kute waan ta'eef. Hin qusatu. Galanni isaa haa ta'u. Israa'eloonni har'aa parsantii tokko tuqaa sagaltuu Kiristoosiin amane. Parsantiin 98 tuqaa wayii Kiristoosiin amane. Ganaa dhufa jedhanii amanaa jiru. Hadoodummaa jira waan jiraniif. Hadoodummaa jira jiru. Isa kana barachuu barbaadan bara dhumaa irratti waan hin barsiisee fi bara dhumaa seenaatii ilaalaa. Hadoodummaa jira waan jiraniif Israa'eloonni Kiristoosiin hin beekan. Ganaa masii eegaa jiru isaan. Ciitaniiru isa jalqabaa irraa waan ta'eef. Guyyaa tokko Waaqayyo garuu akka isaan yaadatu Phaawulos irratti kaase. Akka guyyaa tokko yaadataman Phaawulos irratti dubbateera. Sadaffaa ishee kanaan xumurraa sadaffaa Waaqayyo foon keenya adaba malee hafuura keenya miti jedhu. Dalaa siraa tuqeera kana Qorontoos duraa boqonnaa 5:1-5 namicha haadha buddeenaa isaa faana akka haadha manaatti jiraatu sana ejja waldaa keessa galeessina Phaawulos waan suukanneessaa waldaa Qorontoos keessa jiruuf akkas jedhe. Namicha kana jedhe lubbuun isaa akka hin bannetti foonsaa adaba akka seexanaatti kenna jedhe. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Waaqayyo foon keenya duwwaa adaba lubbuu keenya hin balleessu jedhanii warra dubbataniif kun ergaa guddaadha. Ilaalaa waa'ee namicha kanaa maaliif jedhan? Adaba akka seexanaatti kennaa foonsaa akka rukutamu lubbuun isaa immoo akka deebitee fayyitu kan Phaawulos jedhe maal jechuusaati? Ergaan isaa qaxxitaa akka inni jedhaa jiru namichi kun adaba seexanaatti yoo kenname waraansa seexanaatti yoo kenname yookaan dhukkubatti yoo kenname sireetti gala namichi kun dhukkubsataa ta'e yoo sireetti galee achitti dhaqanii kadhatuufi
qalbii jijjiirrata sireera taa'e naa dhiisii yaa waaqayyo jedha. Waaqayyo yoo itti araarame foonsaa dhukkubsataa ta'a. Foonsaa mammajaa'a malee lubbuun namicha kanaa sireera taa'e qalbii jijjiirrata waan ta'e mootummaa waaqayyo argachuu danda'a. Chaansii. Kanaaf namicha kana dafaa adaba harka seexanaatti kenna lubbuun isaa akka hin banneef. Adaba harka seexanaa kun Phaawulos iyyuu waraansa seexanaa naa kenname jedha. Waraansadha, dhukkubadha, rakkinadha, wanjoonni wayii irraa taa'uudha. Malee waaqayyo dhimma foonii malee dhimma lubbuun qabu. Lubbuu irraa dhimma qabu waaqayyo foon keenya adaba yoo adabes warri jedhan dogoggora guddaadha. Isa lubbuu hafuura qililleetti darbachuu danda'u sodaadha jedha Yesuus. Isa lubbuu hafuura qilillee keetti darbatu sodaadha nama foonii sodaatinaa. Warra foon ajjeesan sodaatinaa. Lubbuu hafuura warra ajjeesu waaqayyo sodaadha. Lubbuu sin ajjeesa waaqayyo. Lubbuu gad darbata waaqayyo gaananitti. Guyyaa booddeetti waaqayyo garaa laafu. Waaqayyo kan hin garaa laafu irra kan namni qalbii dirratu utuu foonsaa lubbuun isaa wal keessa jirtu lafa kanarratti jiraatuuti asirraa sokkinaan qalbii dirrachuu hin jiru. Galanni waaqayyo laafaa ta'u. Ergaa barsiisota sobaa kun du'uunumti keenya iyyuu adabbiidha jedhu isaan. Du'uunumti keenya nama foonii kana yeroo duunu iyyuu adabamuun keenyadha. Kanaaf waaqayyo lubbuu keenya adabu jedhanii of sossobu of goyyomsu warri cubbuu keessa jiran. Cubbuurraa waan fagaachuu hin dandeenye jirra akkas jedhu. Kanaaf isin warri saba waaqayyoo taatan isin warri karaa gaarii fudhattan immoo barsiisa jira kanaan isaatti foon keessanis eeggadhaa, lubbuu keessanis eeggadhaa, qalbii jijjiirrannaadhaan jiraadhaa, waaqayyo keessan faana. Akkuma gaafa jalqaba dhageessanitti jiraadhaa. Akkuma gaafa jalqaba waaqayyo isin waametti jiraadhaa. Akkuma bara gowwummaa keessa sanaatti jiraadhaa waaqayyoof. Gamnan ta'inaa macaafa xinnoo dubbistanii. Gamnan ta'inaa wangeela xinnoo barreeffattanii. Waaqayyo hin geeddaramu. Mikkiyaas akkasidha waaqayyo hin geeddaramu. Amalli waaqayyo hin geeddaramu. Waaqayyo ganama qulqulluudha. Hamma bara baraatti waaqayyo qulqulluudha. Gaafasi waame waaqayyo qulqulluudha. Har'a gahee waaqayyo kee jijjiira. Macaafa qulqulluutti of fooyyessaa. Macaafa qulqulluu amala keessanitti fooyyessina. Macaafa qulqulluutti dhaqaa gara isaatti of qulleessaa. Gara macaafa qulqulluu fakkaachuutti dhaqaa malee macaafa qulqulluu gara keessanitti as hin fidina. Macaafa qulqulluun amala keenyatti sirraa'u. Amala keenya macaafa qulqulluutti sirreeffanna malee. Waaqayyo nu gargaara. Kiristoosiin fakkaadha. Kiristoosiin fakkaadha. Kiristoosiin fakkaattee jennaan namni sin boyyomsu. Kiristoosiin fakkaattee jennaan namni eenyu abbaa fedhe barumsa abbaan fedhe dhufee sin garagalchu. Warri barumsa kanaan fudhatamtanii sokkaa jettan dargaggoonni baay'een keessan adaraa isa ganama barsiifamtan sana yaadadha. Isa ganama waldaa keessaa sinii kadhatame isa ganama tajaajiltan sana yaadadha. Hin barre baay'een seenaa. Barumsi baay'een sammuu nama naannessa. Barumsi baay'ee waaqarraa nama kaachisa. Deemanii waaqayyoon jiru nama jechisiisa. Kanaaf saba waaqayyoo eebbifamoo baay'een isin kabaja, baay'een isin jaalladha. Ayyaana waaqayyoo kana akka hin taanetti hubatina. Ayyaannis jira. Akkaataan ayyaana keessaatti jiraannus jira. Waa'ee ayyaanaaf dhugaa dhumarratti isinii nan kaasa waan ta'eef ayyaana qofaa fudhatanii fiiginaa. Dhugaa kan jedhamus bukkee jira. Seerri Museedhaan kenname ayyaanaaf dhugaan garuu Yesuus Kiristoosiin argaman jedha. Ayyaanaaf dhugaan maal akka fakkaate torbee har'aatti deebina ilaalla. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu eebbifamtaniittu.